Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota haadha cabsaa jalatti argamtan jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbi. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota koo anaafaa jiraatan isiniin jira. Namoonni haaraan akka carraa gara mana haadha cabsaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Akkasuma immoo maatii keenya taatanii warri jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessan isiniin jira. Kan hundumaa waan gootaniif guddaa galatoomaadha. Akkasuma wantoota namoonni baay'een gaafii isaan na gaafatan viidiyoon ala darbee hojjedhe irratti jechuudha. Viidiyoo kanarratti argitanii viidiyoo kanarratti viidiyoo na hojjedhe irratti akkasuma akkuma darbee ala darbee irratti himetti namoonni chaanaala maamila kudhanii ol barbaadan na biraa hin argattanii isiniif hin kenna akka kennaatitti isiniin jedheetiin ture. Akkasuma obboleettiin keenya tokko koomentii ishiillee baasuu baadhee yoo dhugaa ta'ee naaf kenni kaayii naan jette. Akkasuma ammas obboleettiin keenya tokkos immooyyuu chaanaala banachuun barbaada garuu haala isaa itti hin beekne hanjette jirti lakkoofsa keellee naaf kenni kan jedhan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu har'ammoo haala kamiin akka isin na argattan lakkoofsa koo isiniif hin himaa. Akkasuma immoo obboleettiin teenya hoo dhugaa ta'ee chaanaalicha sana naaf kenni kaasheen jette kootu siif hin kenna rakkoo takkallee hin qabu ani waan dhugaa ta'een alatti waanuma takkallee waan dubbadhu hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu lakkoofsa koo isiniif hin himaa gara keessatiin dhuftanii na gaafachuu dandeessanii jechuudha. Gara WhatsApptiin dhuftanii haadha cabsaatirraa sagalee kee dhaggeeffadheetiin dhufee yoo naan jettanii atattamaan isinii deebisaa yaada isin immoo qabdan isiniifan dhaggeeffadhaa jechuudha. Barreeffamaanis ta'e sagaleedhanis ta'e viidiyoo kan kee haadha cabsaatirraa ilaaleetiin dhufee jettanii yeroo isin natti himtanii atattamaan isiniif deebisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kallattumaan lakkoofsa koo isiniif hin himaa. Ammallee jechuudha achi keessatti namoonni chaanaala nama maamila kudhanii ol akkasuma 20,200 ol kan qabu warri qabdanii koodii isaa warri dagattanii akkaataa isinitti koodii isaa itti argattan isinitti hin argisiisa isiniin jedheen ture. Akkasuma namoonni akkanarree yoo jiraattanii lakkoofsa koo kana qabattanii gara keessatti dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Isiniftiin himaa akkaataa kamiin akka isin deeffachuu dandeessanii yookiin immoo bifa viidiyootiin godhee isinitti argisiisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu rakkoota kallee hin qabu waliin jira hundi keenya iyyuu wal jajjabeessina wanta irratti faayidaa qabu irratti wal jajjabeessuu nuuf wayyaa. Namoota meeqatu iyyuu walii gaddeemee raawwate kan miidiyaa meeqarra taa'ee nama arrabsaa oolu wanta hin taane namaan jechaa oolu meeqatu jira. Asirratti immoo nuti yoo wal jajjabeessine faayidaa arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu wal jajjabeessinu waan faayidaa qabutti walaa waamnuun isiniin jedha. Rakkoota kayyuu hin qabu. Isheen chaanaala sana naaf kenni kanaan jette chaanaala nama 10 ol qabu aga chaanaala 5 nama barbaaduuf badhaasa isinii qopheessin jira jechuudha. Na dubbisuu dandeessanii aga chaanaala 5 oli nama 10 ol kan qabu jechuudha. Subscribe 10 ol kan qabu warri barbaadan gar keessatti na dubbisuu dandeessu isiniif hin kennaa jechuudha. Baashii tokko malee dhuftanii chaanaala keessan fudhachuu dandeessan irraa garuu isin kan isin barbaachisu maalidha like share gochuudha. Akkasuma immoo yaada qabdaniif muraada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'uudha jechuudha. Egaa akkamiin dhufnee sirraa fudhachuu dandeenya akkamitti si argachuu dandeenya haala kamiin jechuun keessaniin oolu. Kanaaf iyyuu lakkoofsa kun isiniif himaa viidiyoodhaan hojjedheetiin ture garuu lakkoofsa koo asirra kaa'uudhaaf xiqqoo chaanaalli koo amma gara moonii ta'utti deemaa jira waan ta'eef tarii gaafa guyyaa piroosesiin hundi guutamutti na qabuu danda'a laata jedhee sodaadhe garuu kana booda immoo wantoota barbaachisu bifa viidiyootiin hojjedhee isiniif argisiisa jechuudha. Rakkoota kalleen qabu gin hanga moonii ta'utti xiqqoo wantoota baay'eerraa of eeguun barbaachisaadha waan ta'eef aga sanatti lakkoofsa adda addaa akkasuma viidiyoota biraa adda addaa irratti gallakkisuudhaaf xiqqoo natti ulfaatee jechuudha. Akkasuma immoo chaanaala xiggeen kan jedhu kana chaanaala kana galaatii subscribe godhaadha innillee kan kooti waan ta'eef achillee yeroo tokko barnoota wantoota isin barbaachisu akkasuma immoo wantoota adda addaa viidiyoo nama bashannansiisan adda addaa achirratti gallakkisa waan ta'eef isa subscribe godhadhaatii maatii ta'aafiin isin jira. Kallattumaan amma gara lakkoofsa koo himuutittiin isin geessa lakkoofsa koo caqafadha asfata jedhaatii jechuudha qalbiidhaan osoon barreeffamaan isiniif kaa'e natti tolaa ture garuu barreeffamaan hin sodaadhe maaliifin xiqqoo chaanaalichi waan amma piroosesii keessa galee jiruu fi tarii na qabuu danda'a jedhee sodaadhe waan ta'eef
gaafa inni immoo wanti hundi guuttatee seera isaas guuttatee akkana gadi ba'etti wantoota isin barbaachisu hunda isaayyuu bifa viidiyootiin hojjedhee isiniif hin lakkisa. Hagasitti immoo sagalee dhumaanan isiniif himaa jechuudha. Lakkoofsa koo qabadhaa. 50 50 50 19 19 89 89 24 24 5 lakkoofsa kanaan koodii Dubaayitti galfadhaati gara keessatti na dubbisa. Yommuu dhuftanii na dubbistan immoo channel haadha cabsaatirraa sagalee kee dhaggeeffannee dhufne jedhaati wantoota barbaadan kana barbaanna jedhaati naaf hima.